Akka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun qophii seenaa televezyiinii ONN irraati kan isinii darbu. Qophiin seenaa torbanittidha kan isinii darbu. Qophii seenaa keessatti haala yeroo adeemsa siyaasa diinagdee biyya kanaa kan gaanfa Afrikaa akkasumas guutuu addunyaa irratti taateewwan ta'anii darbanii fi ta'aa jiran walitti qaqqabannee kan isiniif dhiyeessinudha. Har'as immoo qophii seenaa keenya keessatti siyaasa diinagdee Oromiyaa fi kan Itoophiyaa akkasumas guutuu addunyaa kanaa maal fakkaata kan jedhu irratti mari'anna. Kanarraa mari'achuuf deemnu immoo keessummaa tokko gama biyya hambaarraatiin qabna. Keessummaan keenya kun ammoo Dooktar Shuggut Galataa jedhamu. Dooktar Shuggut Galataa egaa keessummaa keenya har'aati dhimmoota jajjaboo siyaasa diinagdee Oromoof Oromiyaa akkasumas kan impaayera kanaa dabalatee wantoota yeroo ammaa kana deemaa jiran irratti yaada isaaniidha kan isaan nuu kennanii. Egaa isinis egaa qophii seenaa keenya xumuraatti haga nu waliin turan affeerraa kooti. Dooktar Shuggut baga nagaan gara istuudiyoo ONN dhuftanii anaa dhufu. Obbo Baayiloo atis qophii ONN kanatti naaf heeruu keessaniif galata guddoo qabdu baganaa jiraattan. Tole fayyaa ta'a. Egaa sagantaa keenya jalqabneerraa sagantaa keenyaaf egaa isin haaraa miti si'a lammaffaadha yoo dogoggoruu baadhee. Amma manuma keessanii jennee akkasitti fudhannu waan jiru yaadota jiru guutummaatti bilisaan akka naa calaqqisiistan abdiin qaba. Waan irra darbuu barbaaddaniif immoo irra darbuus dandeessu. Kanaaf eeyyama keessaniin eeyyamamoo taatanii dhuftanii yaada bal'aa nu faana adeemsisuuf qophii ta'uu keessaniif irra deebi'an maqaa daawwattoota televezyiinii ONN galateeffadha. Mee dooktar akka jalqabaatti haa kaanuuti haalli siyaasa diinagdee akkasumas guutummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru maal fakkaata? Maalirraa quba qabdu isin gama biyya hambaa kana jirtan? Haalli siyaasaa, haalli dinagdee hawaasummaan naannoo Oromiyaa kan waliigala qaama biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessatti ibsamuu danda'amudha haga tokko jechuu dandeessa qophaatti. Oromiyaa akka citaa mana keessaa tokko adda baasnee kan irratti duwwaa haasofnu miti, waa hedduun wal qabatee jiruuf akka biyyaatti jechaadha. Haalli biyya Itoophiyaa maal keessa jira isa jedhurraa yookaan dhaqatee kan Oromiyaas nu ibsuu danda'a jechaadha. Waliigala biyyi Itoophiyaa yeroo ammaa kana keessa waraana nagaaf tasgabbii dhabiitti bakkootii hedduutu jiru. Isa kana keessaa addunyaa irrattis beekamee lola gurguddootu itti gaggeeffama jedhamanii kan herregaman kan kaaba Itoophiyaa mootummaa federaalaa fi Tigraay jidduu yookiin TPLF gidduu deemaa ture haga tokko waliigaltee Pretooriyaadhaan hiika argateera ka jedhame nagaansaa lafarra gototamee ammas deebi'ee haala yaaddessaatti seenee jira. Kanaaf tasgabbiin bakka sanatti argamee jira jennee waan irraa haasofnu hin qabnu. Inni ka Pretooriyaa immoo kan inni fidee dhufe walii galtee dhabuu deebisee mootummaa biyya Eritiriyaa fi Itoophiyaa jidduu faannoon dhalatee lafa Amaaraa keessatti waraana bal'inaan gaggeeffamu. Inni kun lammeffaadha jechaadha. Inni sadeffaaniif kan durumaa kaasee nagaan ittiin bu'iin bulchiinsa atattamaa yookiin muddamaan kan gaggeessamaa ture lafa Oromiyaa keessatti utuu waraanni kun lamaanuu hin dura nagaan hin argamne ergasiis itti fufee jira jechaadha. Kanarratti dabala waraanonni walitti bu'insi uummataa fi uummata jidduu, Afaarii fi Somaalee jidduu, karaa Binishaangul bakkootii garaagariitti kibba kana keessatti warra bulchiinsa naannoo mataa isaanii yookiin godina mataa isaanii uumachuu barbaadanii fi mootummaa jidduu walii isaanii jidduu kuni hundi gaaga'ama lubbuu qabeenya rakkina dinagdeef madda akka ta'anidha jechaadha. Oromiyaa keessatti qaama isaan kanaati jechaadha. Dhaabbataanuu kan itti deemaa ture amma immoo daran hammaatee
nagaaf tasgabbiin hin jiru jechaadha Oromiyaa keessa. Bakka nagaa fi tasgabbiin hin jirretti waa'ee dinagdee biyyichaa, waa'ee tajaajila hawaasaa kan uummataarraa haasa'uun uumaa fakkeessuurraa kan hafe bu'aa hin qabu jechuu ni danda'ama. Kanaaf haalli Oromiyaa fi Oromoon keessa jiru haala dhiittaa mirga dhala namaan irratti hammaatee jiru, haalli jireenyi humna isaa olitti ta'ee jiru, haalli wabiin jireenyaa itti badee jirudha jenne waan ol kaasame miti dhugaa lafa jirudha. Kanaaf waa hedduun isaa haala waraana keessa jirudha. Waraanni immoo lubbuu namaa galaafata, qabeenyaa mootummaas ta'e uummataa ni qisaasaa, nagaa dhorkaa haala akkasii keessa jirti Oromiyaanis walumaa gala biyya Itoophiyaa. Fayyaa ta'a Dooktar. Inni itti aanu akkuma isin kaastanii waan Oromiyaa keessaa qofa miti dhugaadha. Akkuma gaanfa Afrikaattuu rakkoon jabaa dhala namaa morma buutee jirti jechuun nama dandeessisaa keessumaa egaa kan Oromoof Oromiyaa kana yogguu kaasnu waan salphaa miti. Keessumaa isin tarii qaamaan gara biyya hambaa kanaa jiraattanis qalbiin Oromiyaa keessa akka jirtanii fi jiraattanidha kan hubannu. Nuti immoo irra jireessa Oromiyaa keessa jirra. Wantoota waggoota 5-6 darbee asituma kaafne illee siyaasa dinagdee Oromiyaa fi akkasumas uummata Oromoo fi guutuu impaayera biyyattii kana otoo ilaallee waan nama sururu guyyaa guyyaatti odeeffannoon nuti dhagahaa oollu odeessaaleen sabaa himaalee kanarraa naannahan waan namatti hin tollee dhiittaa mirga namoomaa daran babal'achaa akka jiru gabaasaaleen adda addaa numa ba'u kan keessa teenyee argina. Mee rakkoo amma guutuu Oromiyaa keessatti mudateef keessumaa akkuma amma kaastan gaaga'amni namoomaa jira, namni tajaajila hawaasummaan gahaan hin jiru jettaniittu. Rakkoo sanaaf furmaatadha jettanii waan sammuutii qabdan jira. Rakkoo kanaaf rakkoon isaa waa hedduu wal xaxaa waan ta'eef furmaanni isaallee furmaata salphaa natti hin fakkaatu. Maaliif rakkoon isaa wal xaxaa wal heddummeessaa deemeeti as gahee jira. Garuu karaan salphaaniif karaan gabaabaa ture jenneetidha irra darbuu dandeenya. Karaan salphaaniif gabaabaan jijjiirama 2018 dhufee sirnaan dhimma itti bahu hanqachuutu madda dhibee kana hundumaati. Utu gaafas dhimmi waraana bilisummaa Oromoo ilaashisee akkaataatti jaarmoleen siyaasaa biyya keessatti galanii jiruu siyaasaa dirree siyaasaan itti bal'atee hojii siyaasaatti seenan utuu bifa qabaatee ture. Haala kanatti hin seenamu. Kanaaf waan 2018 jal'atee dhibeewwan sana dura waggaa 27 tuulamanii turan utuu hin hiikiin dhibee gara biraa dabalee deemee jechaadha. Keessumaa warri handhuura dhibee kanaa ta'anii addi bilisummaa uummata Tigraay dhibee kana kaayee irraa baqatee Maqaleetti uf ijaare. Inni kun rakkinicha xaxee isaaniinis rakkina keessa bakka isaan bu'an isaan godhee walumaa gala biyya Itoophiyaa gaafa Afrikaa mataasaa ta'u godhe jechuu ni dandeenya. Har'atti karaa nagaa itti duwwaadha kan dhibee kana hiikuu danda'u. Eenyuuf eenyu jidduu inni jedhu kun egaa wal xaxaadha, kompleksiidha jechuu dandeenya. Ollaa keenyatti wal waraanaa jira Sudaan. Probleemiin Somaaliyaa gaattu jechaadha. Eertiraa fi Itoophiyaa jidduu wal gaarreeffannaatu jira. Rakkinichi bakka tokkorraa isa tokkotti dhangala'ee waan jiruuf inni kun sadarkaa sadarkaadhaan akka qola qullubbii irraa kaasaa yoo deemame irraa kan hafe jiddu galeessa ta'e alma takkaatti kan hiika kennu kanadha jechuudhaaf hin ulfaata. Garuu jiddu galeessa akka ta'uun isarra jiru waraansa caalaa nagaadhaan irratti dimokiraatikaalii murtee furmaata siyaasaa kennuutu hiika fiduu danda'a jedheen herregaan.
Yaada murtee siyaasaa jettan isin dhugaadha. Keessumaa immoo Dr. Shuggut isin 2018 yeroo adda bilisummaa Oromoo akkasumas dhaabileen siyaasaa kaan biyya kana yogguu seenan argitaniittu dirreen dimokiraasii aga tokko babal'achuu akkasumas wal dhageettiin yaadaan keessumaa dhimma sirnoota darbee irratti hunduu yaada tokko qabaatee gara fuulduraatti tokkummaa fi jabinaan kana utubuu keessatti waliigalteen wayii uumamee ture. Ergasiiti yeroo xiqqoo muraasa yookaan immoo yeroo muraasa booda haalli siyaasa biyya kanaa hatattamaan kan inni jijjiirame. Waggoota 2-3 otoo hin caaliin waraanatti seename. Keessumaa kan miidhame numa quba qabdu. Oromiyaan dirree bal'oo yoo xiqqaate waggaa 7 fi jechuu dandeenya. Waggaa 7 keessuma kan isa durallee kaasuu dandeenya. Waggoota 7 rakkoo hamaaf saaxilamtee jirti jechuudha Oromiyaan. Kanaaf qaamoleen adda addaa hirmaannaa taasisu as keessatti waraana kana keessatti akkuma isin kaastanii. Waraanni kun deemee Oromiyaa irra darbee naannolee birootti faffaca'ee amma kunoo sadarkaa itti keetaa fi sadarkaa itti samii fi lafoon itti wal waraana irra gahameeti jira. Gaagaamni namoomaa asirratti dhiittaa mirgi namoomaa daran mul'ateera. Namni ukkaanfamaan ajjeefamaa arginee kan hin beekneyyuu keessumaa Oromiyaa keessatti takka namni mormarraa citee itti roorrifamuun kuni namni abiddaan gubachuun kuni qabeenyi namaa guyyaa adii qaamolee adda addaan gubachuu saamamuun kun daran babal'atee jira. Kana keessatti immoo yerootti dhaabileen siyaasaa tokko quba walitti qabantu jira Dooktar. Fakkeenyaaf mootummaan qaamolee hidhatan yookaan waraana bilisummaa Oromoo yookaan garee humnoota finxaaleeyyii faannoo Oromiyaa keessatti miidhaa adda addaa geessisanii ni himata. Darbee faallaa isaanii immoo waraanni bilisummaa Oromoos yerootti mootummaatiin komatutu jira. Kana gidduutti dhaabileen siyaasaa warreen karaa nagaa qabsoofna jedhanii as jiran ammoo jechuun biyya kana keessa socho'anii karaa nagaanii isaanis dirree yookaan taphni isaan taphatan agas mara hin turre hidhaaf saaxilamaa turanii. Egaa isin keessumaa miseensa adda bilisummaa Oromooti gorsaa hoogganaa adda bilisummaa Oromooti asumarraanis haalli sun deemee gara waraanni akka babal'atu taasiseera. Kun dhugaadha. Dhimma kanarratti dhaabileen siyaasaa adda addaa fi namoonni bebbeekamoon falla akkuma isin kaastan jechuudha. Karaa nagaan qabsaa'utu karaa nagaa fi mariidhaan walitti deebi'uu ka jedhuutu yaada dhiyeessaa turan. Kanaan wal qabatee dhiyeenya kana dhaaboleen siyaasaa 2 adda bilisummaa Oromoo fi paartiin koongireesii federaalaa Oromoo dhibdee Oromiyaa keessa jiruuf furmaata ka jedhan waliin mari'achaa turanii. Keessumaa immoo jila jaarmaalee hawaasaa kutaa Oromoo bakkoota adda addaa irraa walitti dhufan waliin mari'atanii wayirra gahanii turanii Dooktar. Egaa quba qabdu jennee mayaanna. Mee murtoo yookaan yaadni dhaabileen siyaasaa kun qabatan akkamitti ilaaltu fiixaan bahuu danda'a? Dhibdee Oromiyaa keessa jiruuf furmaata akkasumas akka biyyuma kanaafuu wabiidha jettanii itti amantu Dooktar. Kanaaf immoo falli maali? Ka jalqabaa jaarmoleen lamaan kun jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo fi koongiresiin federaala Oromiyaa wal faanaa fi murna hawaasaa wajjiniin ta'anii dhibee Oromiyaa keessaa maalinni isa jedhu gilgaalanii ammoo dhibee sana gilgaaluu duwwaatu hin taane furmaanni isaa akka nuti ilaallutti akka jaarmiyaa siyaasaatti akka nuti ilaallutti attam tahaa akka murna hawaasaattuu jedhanii isa kana murna hawaasaa sanaa fi jaarmiyaan siyaasaa kan yaadu wal dhuunfachiifatanii as bahuun isaanii bu'aa guddaa tokkodha jedheen amananii. Bu'aa guddaa kan isa godhus tokko rakkinicha hubachuu irratti fuula tokko irra ta'uu isaanii. Lammaffaa furmaata eeruu irratti fuula tokko ta'uun isaanii Oromiyaadhaaf irra darbee nageenya guutummaa Itoophiyaadhaaf ni gargaaraa jedheen itti amanaa. Sababni isaas tokko dhibee naannoo isaanii gadi
baginaan hubachuu isaanii. Lammaffaa haalli amma siyaasni impaayera Itoophiyaa keessatti deemaa jiru irra guddaansaa saba keessa jiru mobilaayizii godhee furmaata sabaaf isa barbaadu irratti fookasii ka godhedha malee akka guutummaa biyyaa irratti kan xiyyeeffate muraasa. Fakkeenyaaf warra Tigraayin yoo fudhatte kan isaan irratti yeroo hunda fookasii godhatanii jiran akkamiin Tigraayin qooda ishee guddisna, akkamiin uummata Tigraay karaan isaan deemanii balaa ta'uu danda'a, hamaa ta'uu danda'a akka isaanii garuu diidarraa yeroo ilaalamu ajandaan isaanii inni guddaan ajandaa Tigraay. Itti aanee warri dhufu warri finxaalee warri faannoo yookiin immoo amma afaan isaaniitiin hizbaawi masaratti godhanneerra. Hizbaawi masaratti jechaan hundeen keenya bal'inaan hundee ummatichi fudhateeru taheera jechaan ummata amaaraa nuuf sochooseera jedhaniiti amanu akka isaaniitti. Inni kun gaaffii ummata amaaraa addatti nutu adda baasee hubatee furmaata isaa irratti hojjetaa jira jechaadha akka isaaniitti. Ammoo calaqqisni gara biraan kan adda bilisummaa Oromoo fi kan Koongireesii Federaalaa Oromiyaa fi kan murni hawaasaa murtee isaan baasan kanarratti rifleekshiniin bakkootii garaagarii Somaaliyaa keessaa mul'ate, Amaara keessaa mul'ate ijaaramu Oromoo hin barbaachisu jecha. Hundeen marii jara kana probleemii Oromoo fi Oromiyaa fudhatanii isa handhuura godhatanii han Itoophiyaadhaaf immoo akka inni itti nagaa fiduu danda'u irrattidhaan isaan wal mari'atan malee waan hammeenya qabu waan labsii namarratti labsan hin jiru ture. Garuu sabummaa qabachuu hundee sabummaa qabachuu Oromiyaatu isaaniin jibbisiise jechaadha. Inni kuni anaa fi Oromoon galagalee dhaabbatee kan uf ilaalu kan siyaasa isaa itti gilgaalu kan nuti political community akka Itoophiyaatti immoo political community akka Oromiyaatti akka Oromoottidha irra guddaa isaa han nuti qabannee jirru jedhe kan namni uf gaafatu ta'uutu sarra jira jedheen herregaa ammoo furmaata isaan dhiyeessanis ani furmaata sirnaa furmaata gaariidha jedheen itti amana akka kiyyaatti. Fayyaata kan itti aanu dhimmuma kanaa wal qabsiisneetu dooktar yaadonni adda addaa gamaa gamanaan hin qabu. Fakkeenyaaf kaastanitti amma qaamoleen mooraa qabsoo Oromootiin ala socho'an akka Oromoon hin tokkoomne akka Oromoon bitaa fi baay'ina isaan akka hin sochoone akka hin jiraanne warreen silumaayyuu guddachuu Oromoo hin jaallanne keessumaa dhimma marii kana dhaabileen kun mari'atanii waan hojmanee jila yookaan immoo akkuma isin kaastanii kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa dhufan irraa imaanaa fudhatan akka fiixaan hin baafneef gamaa gamanaan yeroo itti wacni adda addaa dhagahamutu jira. Irra darbee garuu kan nama dhibuuf nama raaju garuu Oromoo taa'ee kan yoo nama jechisiisa kan yooni ani keessa hin jiraanne yookaan yoo nuti keessatti hin hirmaanne mariin sun akka kaayyoon yookaan namni diinni wayii akka harkaan itti kenneetti kan ilaalanii fi maqaa wal xureessan yookaan ammoo mariin sun akka waan ergama biraa qabutti warreen kaasan jiru. Fakkeenyaaf qabxiilee ijoo marii sana shanan irratti namni yaada adda addaa kennaa jira. Keessumaa dhimma waraana bilisummaa Oromoo wal qabatee dhimma daangaa Oromiyaa wal qabatee yaadni jilli sun imaanaa dhaabolee kanatti laatan sirrii miti jedhanii namoonni falman jiru. Kana akkamitti ilaaltu? Kan keessa Oromoo akka lamatti ilaaluu dandeenya. Kan walumaa galasaa sagaleen wacaa kun dantaa mataasaa kan ilaaledha. Hundinuu dantaa qabu. Keessaa dantaan kun jalaa hafa yookiin hir'ata jedhee kan wacu malee justice dimokiraasii bilisummaaf miti irra guddaansaa fedhii dhaabbateeru sanaaf kan inni calaqqisudha baay'eensa hundi isaanii jechuu dandeenya. Inni jalqabaa yoo nu warra nu keessaas ta'e warra nu alaas ta'e fedhii interest mataa isaanii irratti kan hundaa'edha.
isa keessaa innaan Oromoo maaliif naashinaal intarestii Oromoo ta'uu didee maaliif isaan waccisiise isa jedhu ilaaluutu nurra jira. Keessa Oromoo isa jalqabaa. Keessi Oromoo maaliif naashinaal intarestii Oromoo isaaniitti ta'uu didee isa jedhu waa lama duwwaan jechuu danda'anii. Inni tokko ufii dhimmoota adda addaaf bololi'aa nu keessa bololi'aa aangoo, bololi'aa dantaa dinagdee, bololi'aa maqaa, bololii waan baay'ee waan of keessaa qabu bololi'a mataa, eegoo mataa isaanii warra deeman ta'uu tokko isa kana. Inni lammaffaan immoo ilaalcha siyaasaa walirraa dhaalamaa dhufe, ilaalchi siyaasaa walirraa dhaalamaa dhufe humni tokko dhiibee mootummaa jigsuuf deema yoo itti fakkaate humna sanatti uf maxxansanii mootummaa booru jigee jiru sana keessatti uf ilaalu. Amma TPLF Dabrasiinaa darbeera. Kanaaf hariiroo TPLF wajjiniin uummachuutu narra jira aangootti dhufuudha. Amma faannoon lafa Oromiyaa irraa morma ciraa jira. Rakkoon hin jiru waa fedhe yoo haa ta'u garuu isa wajjiniin walitti dhufeen aangoo argachuutu mootummaa bilisiginnaa booda keessatti uf ilaalu jecha. Inni kun baay'ee hamaa. Yeroo itti tarsiimoon ati qabattee jirtu suni tarsiimoon kee hafee tooftaan dursee tooftaan kee sun immoo si gaadii akka tarsiimoon kee jiruurra hin oliin hafu si godha jechaadha. Balaallee uummata kee irra buusuu dandeessa yeroo akkasii. Inni kun Oromoonni kan itti herreeguun isaanirra jirani. Maal humna maalii qabanneeti eenyu wajjiniin hariiroo goonaa? Hariiroon nuti waliin goonu kun immoo hariiroo tarsiimooti immoo hariiroo tooftaati. Yoo hariiroo tarsiimoodha ta'e humna kanaaf gitu qabaa'anii duukaa deemuu danda'ayi. Yoon duukaa deemuu dadhabe yoo ergamaadhaanis ergamaa ta'uuf hin deema jechaadha beekta. Isa kana uf madaaluu dadhabuu hanqachuu taniin ilaala'anii kan kana na jechisiisu deebi'ee qabxii isa lammiffaa wajjin walitti dhufa maaliifi waan lafaa irratti waan lafaa waan marii sana keessatti ka'e waan daangaa garaagarii waan finfinnee waan akkasii kaasaniif mee eessatu waan lafaa hin kaasne hankeenya maaliif adda ta'e Tigraayii fi Amaaraan inni irratti walqaa'itti agadee raayyaa Azaboon dhibee isaanii miti. Inni faannoodhaan deeggaru kun amma Wallaggaatti deemee amma magaala Finfinneetti amma eessaatti lafti kun hankooti jedhee miti kan inni irraa haasa'u. Maalinni inni finxaaleeyin Amaaraa yookiin humni faannoo amma jiru gaaffiidhuma jastisii duwwaadhaa fi Amaara keessatti lolaa jira. Irra guddaansa maalan inni lafa kaawwatee ka'eeru. Akka sirna caasaa bulchiinsa isaaniitti faannoon iddoo tokkotti dhufee agoobara tokko jalatti deemaa jiru fidachuuf tattaafataa jiru. Garuu akka pirinsipilii akka hundee qabsoo keenyaati jedhanii ittiin adeemanitti kunisti heerri biyya Itoophiyaa kana jijjiiramuu qabaa nuti keessa hin jirru gaafa tahee jedhanii warra qabsaa'anii. Heera kana keessatti tirriktiin jiru immoo han Amaara miidhuudha. Kanaafuu jijjiiramuutu isarra jira warra jedhanii. Amaarri lafa Oromiyaa fi bakkootii garaagarii keessa jiru ripirezenteeshinii hin qabu. Kanaaf ripirezenteeshinii godhachuutu isarra jira warra jedhanii. Walumaa gala seenaa Itoophiyaa keessatti tirriktiin Amaaraaf kenname kaarikulamii keessa irratti barnoota kennamuutu isarra jira warra jedhanii. Qabxii shanaffaa irrattidha waa'ee mirgaa, waa'ee dimokiraasii, waa'ee walabummaa, waa'ee mirga dhala namaa ilaalchisee kan jiru malee inni kaan han Oromoo irratti xiyyeeffateerudha baay'eensa. Kana wajjiniin dhaabbadheen humna uuma yoo jette. TPLF immoo waggaa 27 guutuu akka Istaaliinitti niikuleesii of godhee sabaaf sablammoota warra kaan bitaa kan ture, dhimmatti bahaa kan ture. Amma 2018 booda yeroo Tigraayitti uf deebisee uf sassaabe haninni hawwaa ture konferensiin inni gaggeessaa ture konferensii federaalizimii sabdaneessaa jedhee warra ufiisaa ergachuu danda'u bakka bakkarraa waan itti kafalee ganzabaadhaan ufitti sassaabe haninni konferensii godhataa ture haninni hawwu yeroo hundumaa mootummaa Itoophiyaa handhuura Itoophiyaa tahee isa kaaniin akkaataa itti bitu kan yaadu
ta'uusaa utuu beektu, utuu hubattu, utuu argitu, utuu seenaan sitti himu humna kana wajjiniin utuu humna utuu godhattee uummata keetu gar tokkotti hin sassaabiin waliin isarratti hundoofteen mootummaa jigsee gaarii fida jechuun mootummaa sun jiguusaa duwwaami ka jigee booda maaltu dhufuu danda'a isa jedhu sana utuu hin deebisiin Oromoon itti galuun isarra jiru. Mootummaa jigsuu irratti yeroo inni itti qooda hin fudhatiin hin jiru Oromoon gaafa Haayile Sillaasees gara dargiitti yeroo darbu namoonni siyaasaa gaggeessan hedduun isaanii Oromoodha. Yeroo dargiirraa gara EPRDF itti dhufu adda bilisummaa Oromoo keessatti gale. Barnootiin achirrayyuu jalqaba achi jalqaba adda bilisummaa Oromoo junior partner ta'uusaati dhiibame keessaa ba'e garuu dhugaarraa hin baqatne iyyuu hagammaatti jiraate adda bilisummaa Oromoo. Kanaaf eenyu wajjiniin allaayinii godhaa maaliifan allaayinii godha isa jedhu kan Oromoo keessaa uf gaafachuutu sarra jira. Bololi'uu waanyoo mataasaaf dhiisuu qabxiin jalqaba inni lammeeffaa immoo hariiroo tooftaaf jedheetanii jettee tarsiimoo keessana lafa nyaachisuun irraa uf tiksu isaan kun murteessoodha jedheetanii herrega sababni isaan wacanis keessi Oromoo kanaaf malee dhimma gara biraaf natti hin fakkaatu hawwarra kaanii garuu Oromoo waa'ee lafa isaa hin dubbatiinidha malee Somaaleen Afaariin kan inni lolu maaliif Afaartu dhaqee isa bitee lafaaf jedheeti Afaariin jaarmoleen Somaalee hundi isaanii waa'ee lafaarratti dhiishuu lafaati kan Oromoo saamte Amaarri Amaaraa ofii isaanii han isaan dimmaandii godhan waa'ee lafaati adda bilisummaa Oromoo fi kafaa onishu waaniin murna hawaasaa keenya feerka ta'edha kan isaan kaasan waan gara biraa waan hansaaniirraa ala ta'an kaasanii qaban warri Tigraayis inni farsan Walqaayitti Xagadee Raayyaa Azaboo lafa miti ofii isaanii onni isaan itti ammoo waraana xiqisaasamaas jiran isaantu beeka sababatti waraanan garuu nuufi miidhaa uummatootii biyya Itoophiyaa keessa jiran irraa adda isaan irratti gaggeeffame miti ka jedhuun hin qabaa hunduu dantaasaaf iyyaadha walii galatti. Fayyaa ta'a Dooktar. Mee dhimma kana irraan fagaannu keessumaa immoo marii kan akka waan marii sheexanni yookaan ammoo akka waan marii diinni Oromoo assaayimentii itti kennee dhaabilee siyaasaa kana harka isaanii micciiree diinni galma isaatti gahachuufidha kan jedhantu jiru. Mooraa qabsoo Oromoo kana keessa yaadatti yoo taatan waraanni bilisummaa Oromoo jedhamee yeroo Taanzaaniyaatti marsaa lamaaf adeeman wajni akkasii hin turre. Dhaabileen siyaasaa abaawosaa ta'u kaafaawosaa ta'u dhaabni siyaasaa kan biraan kan mootummaa kana falmu maaliif achiin dhaqne jedhee kan akka dhuunfaattis akka jaarmaattis namni gaaffiiwwan adda addaa gaafateeru hin dhageenye. Garuuti lakki waan kana peeperii yookaan waraqaa mootummaan Itoophiyaa qopheessetu diraamaaf as bahee kan jedhantu jiru. Fakkeenyaaf namoonni baranne ofiin jedhanii namoonni siyaasa Oromoo beekna jedhanii namoonni yeroo baay'ee marii kana kufaa taasisuuf yaalantu jiru. Isaaniin maal jettu Dooktar? Ani ka jalqabaa marii kana mootummaan Itoophiyaa wajjiniin yoo jaarmoleen kunis ta'e hawaasni keenya mari'ate cubbuu qaba moo hin qabu isa jedhu ibaaluutti gochuuntu barbaachisaa. Karaa nagaa dhibee Oromoo gaaffii mirga waloo fi mirga nam-tokkee Oromoo fi warri kaan qaban deebisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo mootummaa wajjiniin yookiin adda bilisummaa Oromoof kafaa murna hawaasaa keenya mootummaa wajjiniin haasa'uun cubbamaa isaanii godhu. Tokko gaafuma waraanaan wal fuuldura dhaabbatamu adda bilisummaa Oromoo bara 1992 kaasee hanga Asmaraatti marroo hedduu fi bakka hedduutti taa'e. 1993 Asmaraatti bakka ambaasaaddoroonni biyyootii dhihaa jiranitti 1994 Kaartar Seentar
1995 Congressman Washington DC 1997 marsaa afuriif Boon Tooks jedhamee ka beekamu biyya Jarmanii keessatti sana booda kan Noorweeyitti seentii yeroo adda addaa irratti ta'ee jira. Inni kun adda bilisummaa Oromoo gaafas biyya hin jiru, biyya miti. Mootummaan immoo mootummaadhaa biyya isaa keessa waan jiru. Bakka eessatti ta'a, attamitti ta'a jedheeti waliin haasa'a. Yeroo kana waliin haasa'a waa gara biraaf miti nagaa fiduuf karaa ittiin nagaadhaan dhibdeen political conflict hin jiru akkatti hiikamu. Amma 2018 booda adda bilisummaa Oromoos ta'e KFO'n illee jalqabumaa kaasee biyya keessattidha. Differensii qabu mootummaa irrattis haa ta'u akkatti ilaalcha isaa promootii gochaa jiraate. Fudhatamuu baatee dhimma isaaniitti yaada isaa dhiyeeffatamu. Adda bilisummaa Oromoo ergee biyya keessa jiraate dirreen siyaasaa isaaf bal'ate jennaan kana caalaayyuu intaraaktii godhe waliin hojjechuutu sirri jira. Dhibee isaa hiikuudha. Dhibee uummata kanaa gaaffii waloo uummata kanaa fi gaaffii nam-tokkee fi walumaa gala nageenya biyyachaa ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa wajjiniin karaa nagaa dubbatee hiikuun inni dubbatame suniyyuu sirnaan jiruutti hiikuu dideeti waraana bilisummaa Oromoo diidatti hambisee nu jalaa jedhee komataa ture adda bilisummaa Oromoo. Kanaafuu gaafa Taanzaaniyaatti haasaan ta'u dubbiidha jedhee hin kaasne gaariidha jedheeti kaasa. Gaariidha. Nagaan akka hiikamudha barbaanna. Gaafa inni feelii godhu jaarmoleen kun lamaan isaanii yookaan amananii hubii qabutti feelii gochuun isarra hin turree utuu hiikameera ta'e irra gaariidha. Ammoo yeroo Pretoria ta'u isa kanas ututti dabalamee haasa'ame hiikame jedhaniitidha kan isaan kaasan. Ka ta'uun isarra jirus akkasidha nagaadhaaf waan ta'eef nagaa fiduuf waan ta'eef. Ammas waan akkasii kana kaasuun siyaasa xiqqoo gadi bu'aa natti fakkaata natti. Siyaasa kahuun isaaf hin malle dhallee ammoo ammanani hubadhetti murni hawaasaa fi jilli dhaabbolee kana lamaanii achitti argame kun yaada keenyadha. Isa kana qabadhaati mootummaa waliin haasa'a jedheeti yookiin qaama dhimmi ilaalu adda addaa wajjiniin haasa'a jedheeti hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo fi dura taa'aa federaalii koongiresii Oromiyaatti galfata kennateedha jedhame. Akka isaan odeessan kana yoo mootummaatu fudhateera ta'e immoo dhibeera dhibbinsaa dhumeera jechaadha which is very nice jedheetaniin herregaa. Kanaafanii isuma sila jennedha waanyoo eeguu mataa isaaniitti warra ofitti rakkisan irraatiiti. Kanaaf maal ta'e maali mootummaadhuma Itoophiyaatu qilleensa isaa eerispeesii isaa mootummaan tokko yoo itti amane malee siif hin eeyyamu. Mootummaan Itoophiyaa jila waraana bilisummaa Oromoo Dambidolloo irraa baasamee akka inni dhaqee Taanzaaniyaatti nagaaf haasa'amu yeroo godhamu beekumti mootummaa irraa alame. Kana gochuu isaaniitti inni dhaqees bareeda gaarii godhe ammoo inni dhaqatees dhibee hiikuuf nagaa biyyaaf fiduuf waan ta'eef acknowledged ta'uudha malee kuni maaf ta'ee diina tokkas godhee ka jedhu tokko irra hin jiru. Nuti haasa'aa jirru waa'ee uummataa national interest biyyaa waliigalaa waa'ee nageenyaa waa'ee rakkoo uummata Oromoof han ollaasaa han sabaaf sablammii waan ta'eef ajandaa kahuun isarra hin turreef qabxii dubbatamuun irra hin turreedha which is unfortunate garuu nama gaddisiisa akkasitti dhiyaachuun.